Akkuma isin gaafattanii rifeensi keenya haphiidha haala kamiin deebisnee kan nu yaabbatu akkasuma immoo rifeensa gara fuulduraatiin nurraa dhumee haala kamiin deebisnee akka margu gochuu dandeenya. Rifeensi keenya haphiidha warroota jettaniidhaaf jechuudha. Warroota rifeensi keessan haphii ta'eedhaaf hedduu isin gargaara jedhee yaada. Egaa xumuraatti viidiyoon ilaaltanii akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati rifeensi kan keessa sababa adda addaatiin haphachuu danda'a. Bubuqqa'uurraan kan ka'e akkasuma immoo iddoo awwaaronni jirtan sababa sanarraan rifeensi kan keessan haphachuu danda'a jechuudha. Egaati haala kamiin maal fayyadamnee deebisnee rifeensi keenya akka nu margu gochuu dandeenya akkasuma maal fayyadamne kan jedhu irratti jechuudha viidiyoon irra hojjedhe. Egaati warroonni gara haaraa gara YouTube channel kanaatti dhuftan dhufsin jedhan jira akkasuma warroonni dura turtanis immoo viidiyoo dhaggeeffachuudhaan share like gochuudhaan gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala kanaatti jechisan abdiin sinirraa qaba. Egaati subscribe godhaan sin jedha ijoollee Oromoo hunduma kan keessaniyyuu. Egaati gara viidiyoo kiyyaarra qabadde dhufeettiin sin dabarsi jechuudha. Viidiyoo narraa maalidha amma akkamittiin hojjenne kan jedhudha. Egaati akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana shunkurtii fi dinnichaadha jechuudha. Shunkurtii fi dinnichaadha irraa kan nuti hojjennu jechuudha. Yeroo darbeellee argitan jirtu yoo ta'e shunkurtii irraa viidiyoo sin hojjedheetiin hin jira jechuudha. Warroonni arga yuutuubii kee jala sin ilaalan sin hin jedha. Egaati haala kana shunkurtii qolarraa quncisnee ni qopheeffannaa. Sana booda immoo dinnichallee baay'ee guddaa yoo ta'e gimmaash isaa fayyadamti jechuudha. Guddaa waan tureef bakka lamatti addaan baasee inni kun gimmaash isaadha jechuudha. Egaati lamaan isaayyuu warroonni maashinitti daakuu barbaadan maashinitti daakuu hin dandeessu. Warroonni immoo haala kanaan wanta akkanaatti faaquu barbaadan haala kanaan faaqtu jechuudha. Egaati isa gara xixiqqaatti faaqna jechuudha akkuma ilaaltan kanaadha. Egaati erga faaqnee boodatti bishaan isaattiidha kan fayyadamnu jechuudha. Dinnicha haala kanaan ni faaqna. Hedduun kan keessan garuu yoo viidiyoo kan koo jalatti wanta nyaatamu uummataatti dibannaa cubbuudha warrootan jettantu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kireemii akkasuma shaamboon maal irraa akka hojjetamu osoo ilaaltan jechuudha kanan jettan ture. Wanti hundumtuyyuu wanti manu nyaannurraa kan oomishamu jechuudha. Maa gochuu hin danda'amu. Egaati garaan nyaachuu qofaaf osoo hin taane qaama keenyaaf illee hagam faayidaa akka qabu beekuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafidha kan fayyadamnu malee wanta addaa yookiin immoo midhaan mataatti dibachuun cubbuudha warroota jettaniidhaaf jechuudha inni kuni. Egaati warroonni nu fayyada jettan fayyadamaan sin jedha. Egaati basala shunkurtii yeroo darbe hojjedheetiin hin jira. Viidiyoo isaa hedduun kan keessan argitanii warroonni arginis immoo profaayilii kee jala seenaa viidiyoo yeroo darbee baay'eetu jira ilaalan sin jedha. Shunkurtiin rifeensa keenya baay'isuu irratti hedduu nu fayyada jechuudha. Akkasuma warroonni haala kanaan dibannu jettanillee immoo zayitiin shunkurtii ni jira. Faarmaasii deemtanii yookaan immoo iddoo suupparmaarkeetti argachuu dandeessu jechuudha zayitii isaa. Zayitii isaa fayyadamaa hin jedha. Dhugumatti rifeensa kan keessan baay'ee akka baay'atuu fi akkasuma immoo akka nu saffisaan margu kan taasisu shunkurtiidha jechuudha. Hundumti kan keessan ilaaluu dandeessanii hedduun kan keessan Google irra sarchi gootan osoo ilaaltanii ni hubattu jedheetanii yaada. Yeroo tokko koomentii jalatti waan taane barreessuudhaan lafa qusannu jechuudha. Akkasuma namoonni itti fayyadaman ni jiru. Warroonni akkasuma immoo hedduun kan keessan koomentii jalatti guddaa galatoomii waan baay'ee baranneerraa itti fayyadamne nu fayyadeera warroonni jettan jechuudha. Guddaanaaf galatooman sin jedha. Waan tokko dubbachuun dura osoo laallee sana booda waan tokko dubbanneerra bareedaadhaan sin jedha. Obboleeyyan kan koo wantuma argine jalatti osoo dubbachuu baanne osoo wanta sana fayyadamne hin ilaalin osoo immoo bu'aa isaatiif miidhaa isaa gargar baasne hin beekini waan taane koomentii nama jalatti barreessuun gaarii miti sin jedha. Kana warrootuma koomentii jalatti waan taane barreessan jechuudha. Egaati erga haala kanaan faaqnee xumurree booda bishaan isaa keessaa dhimbiibna jechuudha. Bishaan shunkurtiitis akkasuma immoo dinnicha bakka tokkotti faaqameetiin jira akkuma argitan kanaadha. Bishaan isaa argaa jirtu natti fakkaata. Erga bishaan isaa keessaa dhimbiibneeti booda walumaan ilaalla jechuudha. Viidiyoo gaxumuraatti ilaalan sin jedha. Yeroo hedduu viidiyoo gaxumuraatti sun ilaalin gaafii gaafattu koomentii jalatti waan ta'eedhaafi. Egaati viidiyoo gaxumuraatti erga ilaaltanii erga hubattanii boodaadha kan itti fayyadamuu qabdan malee jalqaba qofa ilaaltanii koomentii jalatti gaafii hin barreessina jechuudha. Hanga xumuraatti ilaala wanta isin hin galin gaafadhaan sin jedha. Egaati haala kanaan erga keessaa dhimbiibneeti bishaan isaa qofaadha kan fayyadamnu jechuudha. Isa keessaa kanaan inni ganna jechuudha. Bishaan isaa qofa nu barbaachisa waan ta'eef bishaan isaa qofa fayyadamna. Kanaafi hanga xumuraatti ilaalan sin jedha viidiyoo.
Egaati bishaan keessaa nuuf bahe isa kanaadha jechuudha argaa jirtu jedheetiin yaada. Isa kana fakkaate jechuudha bishaan isaa baay'ee qulqulluu kan ta'edha. Rifeensa keenya keessatti akka keessatti hafee nuun rakkisneedhaaf sirriitti seeraan hin biibu qabna jechuudha. Wanta dhiphaadhaan hin biibu qabna yookiin yoo maxaglalaan hin qabdan ta'e immoo carqii qulqulluudhaan hin biibuu dandeessu jechuudha. Egaati haala kanatti hin biibnetii booda zayitii rifeensa keessaniif fayyadamtan jechuudha. Zayitii dhimma rifeensa kan keessaniif sin fayyadu ani garuu zayituun itti godhe jechuudha. Yeroo hedduu yeroo rifeensa kiyya dhiqadhu zayituun waan dibadhuuf isin rifeensa mataa keessaniif zayitii rifeensa keessaniif isiniif ta'utti naqxanii dibachuu dandeessu jechuudha. Ani garuu zayituun itti godhe zayitii barbaadan itti gottanii dibachuu dandeessu jechuudha. Isinii yeroo dibattan immoo keessa rifeensa keessanii buqqee rifeensa keessanii irratti dibachuudhaan maasaaj gochuudhaan haala sanii fayyadaman sanan jedha. Garuu yoo hin dibatin dura bishaan ho'aa keessa kaa'uudhaan akka xiqqoo isheen of gochuu qabna jechuudha. Xiqqoo ishee yoo maaldhaaf daddafee akka gara qaama keenyaatti gadi seenamnu gargaara jechuudha. Akkuma argitanidha. Egaati haalatti hin dibanillee walumaan ilaalla jechuudha. Gara dibachuutti hin deema amma haga xumuraatitti na wajjin tura. Egaati isa dhimbiimnee fideetiin hin jira jechuudha. Akkuma argitanidha bilqaatii ofii kooti yeroo hedduu zayitiitti dibadhutti naqeetiin dibadha. Isin immoo yoo bilqaatii qabachuu baattanis harka keessan akkuma buqqeessan intana gochaa dibachuu hin dandeessu jechuudha. Warroonni bilqaatii qabdan wanta zayitiitti dibatan qabdan haala kanatti naqxanii rifeensa kan keessaan keessa isaa addaan saaquudhaan dibachuu dandeessu jechuudha. Egaati sun dibatiin dura haala kanaan urgufuudhaaf maaliif akka zayitii fi cuunfaan shunkurtii fi dinnichaa sun akka wal fudhatuudhaaf haala kanaan urgufuu qabna jechuudha. Egaati wanta akkasii osoo qabaatan baay'ee bareedaadha jechuudha. Maaliif rifeensi keenya akka guutummaan guutuutti wal ga'u nu taasisa jechuudha. Qarqara rifeensaa yoo dibachuu baattan illee homaa miti garuu buqqee rifeensa kan keessan sirriitti waliin ga'uudha qabaatu jechuudha. Akkuma sirriitti argitan kana hunda isaatti fixuu qabdanii egaati na wajjin tura. Fuundura isaa iddoo rifeensa kan keessan gara duubaatti deemee haala kanaan dibachuudhaan akkasuma immoo rifeensa kan keessan addaan qoodanii dibachuudhaan guutummaadhaan rifeensa kan keessanii waliin ga'uu qabdan jechuudha. Iddoo tokko qofa yoo dibdanii dhistan yaa rifeensi keessan akka waxxa gabbaa ta'e dheerana jechuudha. Egaati waliin geessanii keessa isaatti dibachuu qabdanii ani yaa sanumatti argisiisuudhaaf jecha malee seeraan dibadha jechuudha. Booda guutuudhuma isaa akkatti dibattan sanitti argisiisuudhaaf jechuudha. Hedduun kan keessan wanta tokko yeroo hojjetanii ofii keetti dibadhu nutti argisiisu dura waan jettanidhaaf jechuudha. Yeroo hedduu waan dibachaa ta'u sanitti argisiisu malee wanta biraatiif miti. Akkasuma wanta fayyadamtee ofii keetii argite tokko moo akkanumaanii wanta akkasii dibadhaa jettan hedduun kan keessanii ani wanta ofii kootu dibadhee ofii kootitti fayyadamee argedha malee wanta itti fayyadamee argin tokko gara keessanitti fidee haala kan akkas godhaan jedhu jechuudha. Maaliif wanta ofii kootii na fayyadne tokko nama biraa maaliif gadi ba'ee akkasitti fayyadamaa jechuun bu'aan qabu waan ta'eedhaaf wanta ofii kootii fayyadamee wanta anaan na fayyade tokko immoo isiniif qooduun gaarummaadha jedhee waan yaaduu fideensi gara keessanitti isiniif fide dhufe jechuudha. Egaati isinillee akka fayyadamtanii irraa fayyadamtan abdiin isinirraa qaban sinin jedha rifeensa kan keessan kunuunsuudhaan. Egaati dubartiin rifeensa malee hin bareeddu waan ta'eedhaaf rifeensi dheerina qofa osoo hin taane akkasuma rifeensa gabaabaa ta'e rifeensa bareedaa kan halluu bareedaa kan hin caccabne akkasuma kan hin buqqaane yoo nuuf ta'e jechuudha. Hedduu bareedaadha jechuudha. Immoo dirqama rifeensi keenya dheeraa ta'uu hin qabaatu. Garuu rifeensi kunuunsa barbaada jechuudha. Rifeensi yoon kunuunfamne tasuma marguus hin danda'u. Bareedaas ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf rifeensi kan keenya yeroodhaan yaa kunuunfannu sinin jedha. Egaati warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii subscribe gochuun gara maatii kennatuuf ta'an sinin jedha. Warroonni jalqaba turtan immoo like gochuudhaan share gochuudhaan na jajjabeessan sinin jedha. Egaati ittiin kaffaltan like gochuu ittiin kaffaltanii egaa like gochuudhaan na jajjabeessuun anaaf wanta guddaadha waan ta'eedhaaf like nakkuudhaan sinin jedha. Warroonni immoo haaraa gara YouTube channel kiyyaa dhuftan ani dhufu baga dhuftan sinin jedheen jira.
viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Eegaatii erga dibanneetii booda haala kanaan peestaaliidhaan hiina jechuudha. Peestaaliidhaan hiina eega sa'a tokkooti. Eega sa'a tokko ofirra tursiifne sana booda ni dhiqanna jechuudha. Sa'a tokko ofirra tursiifne sana booda ni dhiqanna akkuma yeroo kam dhiqannutti jechuudha. Akkuma yeroo kaawwan shaampoodhaan dhiqannu haaluma kan yeroo kaan ta'e ni dhiqanna jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana sa'a tokkoof haala kanaan rifeensa keessanii dhukkubsanii tursiisuu qabdan jechuudha. Akkasuma immoo zayitii baay'istanii dibachuu ni dandeessu. Akkasuma wantoota adda addaa rifeensa keessanii fayyadamtan wajjin dibattanii haala kanaan sa'a tokko ofirra tursiistanii dhiqachuu ni dandeessu jechuudha. Egaati viidiyoo narraaf qabadhee dhiyaadhe isuma kanaadha. Aga xumuraa viidiyoo hiyyaatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sa'a tokko booda dhiqadhaan isiniin jedha. Irraaffatanaa nagaatti naa turaa. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa. Subscribe, like, share godhaan isiniin